Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamada kam jirtan? Eeyisu ninjal? Masyaallah Muhammadin jam Eessa gandatti? kannatti baatidha. Baalchi warri faaticha. Lola gaafa Ramadaana gaafa guyyaa tokko amma doottini? Tokkotin madaa. Amma fultini? Alhamdulillah ya. Uummanni Oromoo bal'aa rabbi si haa fooshu rabbi si haa fayyuu siin jaa. Mee madaa kee xiqqoo natti agarsiisi. Walayyan gaa yoo karaa argame gaa adaamaa deema fi gaa qophiirra jiranii kamisallee deematti xiyyiitiin kee fagaatte jedhanii gara galee asii isheentee qaama kee deemu jirti keessaan baane akkasii gaafa arguu asin jenna kan gargaarsa kana isinii godhe immoo garee gargaarsa Oromoota Walloo kan damee Jabuutii jiraatanii baga rabbi si offoshee sin baana dhaabbannaa jedhanii atis immoo asumarraa eenyu qaamte maal asina? Alesso. Eessa gandatti? Tukuree. Tukureedha. Amanaan meeqas si gahe? Amanaa sitti ni Oke, sudist yun aralem. Kan gargaarsa kana si godhe garee hawaasa Walloo kan damee Jabuutii jiraatu. Garee tokkummaa hawaasa Walloo kan damee Jabuutii jiraatu tun si godhe kan garee Jabuutii jiraatan jechuudha. Baga rabbi si offoshee madaa keenyatti agarsiisa xiqqoo takka. Inni kunis kun asirra dhaamee harka kanaas kanatti bittimee inni kun miidhaa moo xiyyiitiin kee jirti. Egaa rabbiin si haa foshuu baga rabbi si offoshee hin jaan ati yoo meeqa sumara viidiyoon gaafa. Eenyu maqaan kee? Kumajjaa. Eenyu maqaan kee? Tasfun Gusejjaa. Tasfun Gusejjaa. Kumajjaa na bira geesse. Jiraadhaa ilmaan Oromoo haa jiraatu maddattiin durraa. Madaan isaallee madaadhee si dhakkoon qabu madaan isaa madaa hamtuudha. Bakka badduu dhaamee keessa hin jirtuu misila? Keessa hin jirtuu nama madaa akka malee dhaamee nama gaafa sana achitti hafee jedhanii sa'aatii hedduu gaa namni qalbiin dhaabbattee waan isaa miidiyaatti illee odeeffataa turuntu isa kana kunoo baga rabbi si baasee siin jenni gargaarsa kana kan si godhe garee gargaarsa hawaasa Walloo yookaan Oromoota Walloo damee Jabuutii jiraatu gargaarsa si godhe baga rabbi sin offoshee siin jenni waan dandeenyu sin dhaabbanna jenni assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu sinjan. Ayu sinjan. Basyada. Basyada. Makan keessa neenyu? Maqaan keessa neenyu? Muhammad Adam Abdallah. Eessa gandatti? Basaan kurkur. Basaan kurkur. Amanaa meeqa si gahe? Kuma sadii. Kuma sadii. Ramadaana gaafa guyyaa duraa samma dootti moo booda? Gaafa lamuuti. Gaafa lamuuti gaafa tokkoon jecha. Baga rabbi si offoshee. Egaa gargaarsa kana kan isin godhe garee gargaarsa hawaasa Oromoota Walloo kan damee Jabuutiidhaati. Isaanis akkuma kana hundumaa kan agartee amma sana dandametti gargaarsicha hunda biraan gahaa jiranii. Rabbi sinaaf yoo abshiraa sin bira jiraata jedhanii. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleessa iyyuu sin jedhan. Aliyyoo tammatee. Eessa gandatti? Leenca. Warra leencati? Amanaan meeqa si gahe? Kuma sadii. Kuma sadii mi? Madaan keessa. Asirra madhaame buleen keenya asiin seenteeti. Asiin seente. Asiin seente? Asiin seentee asiin baate. Egaa maali haakimin dhandhima maali ofirraa buqqifte shigii? Dhaqee lakke ofirraan buqqise eegwaan haakimii dhaqee eegwaa shigii irraa kaasan immoo buqqeetuma kaa'een sodaadhetuma irraa. Egaa rabbiin baga si offoshee siin jaa uummanni Oromooti. Amanaan meeqa si gahe? Kuma sadii. Kuma sadii mi? Garee gargaarsa hawaasa Walloo kan Jabuutii jiraatu kan damee Jabuutii si gargaare sillee warra keetileedha. Baga rabbi si offoshee siin jaani akkasii abshir gaan fayyitaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleessa akkam eenyu siin jedhan? Adamaliyyoo waraanaa. Eessa gandatti? Gaangaha. Eessatti madootti? Ataash. Lola sama boodaa kana jecha. Mee madaa keenyatti agarsiisi. Baay'een gaar kanarra dhaame wanni irra hirreeffate asii isheenteeti madaan bakka isheenteen hin mul'attu asii hin baate amma sabaa koo kanaaf kan jibiila kanaas dha'ee jira. Kanaas dha'ee jira. Baga rabbi si offoshee jennaan baga si offoshee siin jette Oromoon bal'aan hundinuu jechaadha. Amanaan meeqa si gahe? Kuma afur. Kuma afurii garee gargaarsa Oromoota Walloo damee Jabuutii si gargaare siillee warra keetii amma danda'ametti hundumaa irra deemanii ijaanis arganii qabeenya isaaniitiinis bira dhaabbataa jiranii irra caala immoo qabeenya caalaa si arguudha kanan dhufee nu argi jedhanii arganii akkas egaa sila namni waan qabu lolees sodaatan jedhu jedhanii fayyaa gaa rabbi si haafee siin jaan mana Oromoo rabbi si haafee siin jaan. Assalaamu alaikum. Harkisi Swami Islam? Ay, Rabbi fayyasi nagaa si hafe. Si buhaatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakan, mari maranke. Eenyu sinjaan? Marama gurraacha. Marama isa gandatti? Warra leencati. Warra leencati. Amanaan meeqa si gahe? Kuma sadii. Kuma sadii. Garee gargaarsa Oromoota Walloo damee Jabuutii yookaan hawaasa Oromoo Walloo kan Jabuutii jiraatanii tuun gargaarsa kana isin godhe isillee warra keetillee warra kaanis baga rabbi si offoshee siin jenni madaan keessa. Asirra dhaamte jechuudha. Jalaatiin baate?
Mudah-mudahan asin ide asin furan. Xiita si keessa baasani. Sambalee si keessa fuudhu. Isa kanoo. Kun jitee buluu kata waan hanya tawa sanatti biya kudura ko natti meetu mo kana array kan. Rabbiin bakka si afooshee rabbi si afayyisu abshiir si bira jirraa waan dandeenyuun si bira dhaabbanaa rabbi si naafiyuu dhaqee nu arginu jajjabeessi jeniiti hunda caala gargaarsa qophaa otoo hin taane akkasii bakka rabbi si afayyisu hin jenne warra leenyatti miti. Warra leenyatti. Ayyaa salaamu alaikum. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleessanii sin jenni. Ahmad Sayyid sin jenni Ahmad Sayyid eenyuti? Ahmad Sayyid Ali. Ahmad Sayyid Ali ganti kee eessa? Asuma hayya. Sanbateedha. Sanbate. Mana meeqa si kee? Kuma sadii. Ni madaa keetii qoonatti agarsiisi. Warra taa'ee jedhame keessa tokko miti. Taa'ee sudan safar. Dukkana halleedha. Dukkana harma miila kanaa fi harkarra dhaame hayyaaga. Rabbi si hawwisi jenni warri gargaarsa kana si godhe. Lakkoon qabu saka. Sarkaa kana harka miila jiidhaamee buleewwan rabbi haafiyuu. Garee wal gargaarsa hawaasa Oromoota Walloo. Damee Jibuutii isin ergee qabeenya kana. Egaa maallaqa guddaa ta'eetiin itti isin arguu isin zayyaruu isin jajjabeessuudhaaf isin jajjabeessumaa fi hayyee gaatiin rabbi babarkatu sana akkam sana maqaan kee eenyu maqaan kee Maqaan kiyyaa sana warkiinoti eessa gandatti gaangaadha. sadii makkanaa ta'e jechuudha Sadii makkanaa. amaa namni akkas gee Amaanan birrii kuma sadii. kuma sadii sitti wadatti Hataayi. mataa keetti qoota kanatti agarsiisa ifaa wajjin boleeyyan baranaas dhaamee jira gurbaan kun gaafa lola bariisaa sanii Ormaan looti tuma siin baase. baga rabbi si ofiin jenni gargaarsa kanan siin godhe uummata keenya uummata Gargaarsa sana bira na ergan nagee jira. garee gargaarsa Oromoota Walloo damee Jibuutiin gargaarsa kanan siin godhe siillee warra keetii hundumaa dandametti bira gageenyee ziyaarree jaanis agarree amma gaa dandamettis gargaarsa biraan gaa jirra baga rabbi si ofiin jenni assalaamu alaikum.